Rakkoo Itoophiyaa uwwisa heeraa malee filannoo dheeressuu fi mormitoota dirree siyaasaa keessaa baasee filannoo morkataa hin qabne geggeessuu isaa waan ta'eef mootummaan adeemsa kanaan aangoo qabatee Itoophiyaa furmaata ta'uu hin danda'u jedhamaati jira. Manni maree yaa'ii waliigalaa har'a onkoloolessa 4 bara 2021 adeemseen Abiy Ahmed muummee ministeera Itoophiyaa akkasumas obbo Taaggasee Caafoo Afyaa'ii Aadde Loomii Badoo itti aantuu Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa taasisuun yommuu muudu manni maree federeeshinii ammoo Aganyoo Tashaagara Afyaa'ii Aadde Zaaraa Umaad itti aantuu Afyaa'ii taasisuun muudeeti jira. Gabaasa dabalataa qabna. እኔ አብይ አህመድ አሊ በዛሬው ዕለት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቤ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኜ ስሾም ፓርቲን ኢትዮጵያ ወራዳ ራሳ ጅሮ ፓርቲን ብልጽግና ሞቱማ በከቡዋ ኦሮሞ ሂንቀምኔ ፊ ፓርቲ ለሞርከቶታ ከሰ እንጅሬ ሁንዴሰም ሞቱማ በከቡኦኒ ኡመታ ከሰ እንጅሬ ሁንዴሶስ ረኮ ኢትዮጵያ ዮሐሜስ ሰማለም ጅጅረማ በርባዳሙ ሂን አርገምሲሱም ጀዳሞን ዱበታማቲ ጅራም ሞቱማ በከቡኦኒ ኡመታ ከሰ እንጅሬ ሁንዴሶስ ረኮ ኢትዮጵያ ዮሐሜስ ሰማለም ጅጅረማ በርባዳሙ ሂን አርገምሲሱ ጀዳሞን ዱበታማቲ ጅራም Boorri rakkoo Itoophiyaa uwwisa heeraa malee filannoo dheeressuufim mormitoota dirree siyaasaa keessaa baasee filannoo morkataa hin qabne geggeessuu isaa waan ta'eef mootummaan adeemsa kanaan aangoo qabateem Itoophiyaa furmaata ta'uu hin danda'us jedhamaati jira. Filannoon dheereffamuu fi mormitoonni dirree siyaasaa keessaa dhiibamuun waraana waliiniim cabiinsa diinagdeem kofaatii dippiloomaasiim dhiittaa mirga ilmaan namaa dhumaatii fi buqqaatii lammiilee hordofsiisem. Mootummaan bu'uura rakkoo kanaan hundeeffamu ammoo mataan isaatu rakkoo waan ta'eef siyasam dinagdem diplomasi fi warana furuu hin danda'u jechuun kanneen siyaasa Itoophiyaa irratti xiinxala kennan ibsaati jirum. Mootummaan sobaa fi dabaan gateettii uummataa irratti hundeeffamuun farra ilaalcha sabummaa fi diigamuu Itoophiyaa kan saffisuu danda'u jechuun yaada kennittoonni ibsaati jirum. Bulchiinsi Abiy Ahmed filannoo Itoophiyaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti adeemsifamuu qabu dabarsuun erga mormitoota dirree siyaasaa keessaa haxaa'ee manneen hidhaa galchee boodam filannoo morkataa hin qabne adeemsisuun mootummaa hundeessee jira jechuun labse. Mormitoonni fi hawaasni idil addunyaa mootummaa hundeessuun dura araarri biyyaalessaa akka ba'uun yaamicha taasisaa turanis sirni Itoophiyaa bulchuu waamicha san awwaachuu diduun guyyaa har'aa mootummaa isaa hundeesse. Waraanni gaarreen Tigraay keessatti jalqabe ammoo gara naannoo Affaarii fi Amaaraa keessatti babal'ateem lubbuu lammiilee nagaa barbadeessaati jira. Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo lolaaf humna guddaa leenjisee bobbaaseeti jira. Itoophiyaan arraafama waraanaa keessa jirti. Uummanni Oromoo ayyaana Irreechaa onkoloolessa 2 hora Finfinnee fi onkoloolessa 3 bara 2021 hora Arsadii irratti mormii guddaa bulchiinsa Abiy Ahmed irratti kaaseeti jira. Yaa'ii manni maree bakka bu'oota uummataa fi manni maree federeeshinii har'a onkoloolessa 4 bara 2021 adeemsaniin muudamni garaagaraa kennameeti jira. Haaluma kanaan manni maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasee Caafoo Afyaa'ii Aadde Loomii Badoo ammoo itti aantuu Afyaa'ii gochuun muudeeti jira. Manni maree federeeshinii ammoo pirezidaantii duraanii mootummaa naannoo Amaaraa Aganyoo Tashaagara Afyaa'ii fi Aadde Zaaraa Umaad itti aantuu Afyaa'ii mana marichaa taasisuun muudeeti jira. Hundeeffama mootummaa biltsiginnaati namom Abiy Ahmed Ali muummee ministeera Itoophiyaa ta'uun muudame. Sirna mootummaa haaraa hundeessuu biltsiginnaa kanarratti argamuuf ammoo dureewwan biyyoota Afrikaa Finfinneetti argamaniiti jiru. Dureewwan biyyoota Afrikaa sirna kana irratti argaman keessaa pirezidaantii Naayijeeriyaa Muhammad Buhari, pirezidaantii Senegal Macky Sall, Itoophiyaatti argama addaa gamtaa Afrikaa fi pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjo, ministeera dhimma alaa Aljeeriyaa Ramatan Lamamira, pirezidaantii Ugaandaa Yoweri Museveni, pirezidaantii Soomaaliyaa Muhammad Abdullahi Farmaajoon, pirezidaantii Jibuutii Umar Gilee fi kanneen biroo argamaniiti jiru. Torbee darbe keessa jaarmiyaan mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch dureewwan biyyoota Afrikaa hundeeffama mootummaatiif gara Itoophiyaa imalan dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru dubbachuu qaban jechuun yaamicha dhiyeessuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Gama biraatiin ammoo hundeeffama mootummaa Itoophiyaa kana ilaalchisuun addabaabaayii masqalaa guyyaa 2 dura mormii bulchiinsa biltsiginnaa irratti uummata Oromootiin taasifame keessummeesseem guyyaa har'aa ammoo hundeeffama mootummaa biltsiginnaa keessummeesseeti jira. Irreeffattoonni Irreecha hora Finfinnee jala bultii ayyaana Irreecha hora Finfinnee irraa jalqabuun addabaabaayii masqalaa irratti dhaadannoo diddaa bulchiinsa Abiy Ahmed dhageessisaatee durani. Qooda fudhattoonni Irreecha Abiy ajjeesaadhaan aangoo gad haadhiisuun hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman jechuun
gaafataa kan turan yoo ta'u guyyaa har'aa immoo addabaabaayii makana irratti hundeeffamni mootummaa balaaleffatamaa taasifameetii jira. sababa fincilli uummataa dhoowuu danda'a jedhuun sirni biltsiginnaa sodaa guddaa keessa seenuu dhagahame. Sirni biltsiginnaa diddaa uummattoota biyyattii da'oo godhate aangoo qabatee ture fincila uummataa dhaabuuf tarkaanfilee suukaneessaa hedduu fudhataa ture tibbana rifaatuu guddaa keessa seeneetii jira. Sababa sodaa kanaa immoo diddaa qeerroo fi qarree waliigalatti uummanni Oromoo kabaja ayyaana Irreechaa irratti argisiisedha jedhamaatii jira. Jalqaba irratti haaromsa siyaasaa taasisaa jechuun waada adda addaa seenuudhaan uummata burjaajessaa turuu kan yaadachiisan maddeen keenya dhawaataan garuu lola eenyummaa saboota cunqurfamoo biyyattii irratti labseen sirna nafxanyummaa lafa qabsiisuuf hojjetaa akka jiru saaxiluun himaniitii jiru. Yeroo uummanni burjaajii sirnichaa irratti dammaquu fi irrattis qabsaa'u eegalu ammoo qabsaa'ota gameeyyii gaazexeessitootaa fi aktiivistoota ajaja mana murtii malee hidhatti ugguruu isaa dhaabbileen idil addunyaa hedduun gabaasaa turuun kan yaadatamudha. Sirni biltsiginnaa Abiyyi Ahmadiin durfamu tarkaanfilee fudhataa turee fi jiru kanaanis ammaan booda qeerroo cabsee jira waan ta'eef ajandaa kamiyyuu raawwachuu fi raawwachiisuu nan danda'am. Qeerroon diddaa geggeessuu hin danda'u jechuun waltajjii garaagaraa irratti dhaadataati ture. Sochiin qeerroo fi qarree tibbana ayyaana Irreechaa irratti taasifame garuu faallaa dhaadannoo kanaan sirnicha rifachiisee yeroo ammaa sodaa guddaa keessatti akka argamu maddeen keessoo mootummaa biltsiginnaa irraa hubachuun danda'ameeti jira. Haaluma kanaan caasaatika biyyattii sochiin diddaa uummata Finfinnee fi Bishooftutti eegale kun gara guutuu Oromiyaatti babal'atee itti fufuu danda'a gama jedhu qaba kan jedhan maddeen diddaan uummataa kun babal'atee itti fufe taanaan to'achuun rakkisaa akka ta'es gabaasa caasaatika kanaa keessatti ibsameeti jira. Sirni biltsiginnaa olola rakasaa mootummaa haaraa hundeessee jedhuun tooftaa pirooppagandaa sirnichaa sodaa kanarraa kahuudhaan oofamaa jiru tahuu kan eeran maddeen keenya. Sababa sodaa diddaa uummataa kanaanis caasaan sirnichaa gubbaa hanga gadii jeequmsa guddaa keessatti akka argamu dabalanii ibsaniitii jiru. Oduu keenya biraatiin hirmaattonni Irreechaa hora harsadee hedduun waraanaa murna biltsiginnaatiin hidhamanii jiru. Dargaggoonni dhaadannoolee dhageessaa dhiichisaa turanii fi namoonni uffata alaabaa faajjii bilisummaa Oromoo qabu uffatan hedduun qabamuun hidhamanii jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii odeeffateeti jira. Namoonni guyyaa kaleessaa hidhaman irra hedduun isaanii bakka itti isaan hidhaman kan hin beekamne yoo ta'u, barsiisaa yuunivarsiitii Jimmaa kan ta'e Gadaa Hordofaa namni jedhamu namoota wajjin irreeffatan wajjin hidhamee hanga ammaatti eessa akka geeffaman wanni beekamu kan hin jirre ta'uu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniitii jiru. Okkaamsaan humnoonni tikaa murnichaa poolisoota addaa Oromiyaa wajjin qindoomuun Bishooftutti raawwatan hawaasa keessatti fincila guddaa kaasuu mala jechuun yaanni dhihaataati jira. Namoonni hanga ammaatti irreechaaf imalan hedduun sababa uffata aadaa uffatan qofaaf qabamanii waajjira poolisii Bishooftuu fi qajeelcha poolisii garaagaraa keessatti argamu. Namoonni hidhaman cuftii atantamaan kan hin hiikamne yoo taate ummanni gara mormiitti seenuu danda'a yaanni jedhus dhiyaataati jira. Gabaasni kan Muhammad Fantaalleechim. Oduma hidhaan wal qabateen magaalota Oromiyaa bakkoota garaagaraatti hidhaan maatii sabboontotaa irratti raawwatamaati jira. Magaalaa Adaamaa keessatti maatii tokko keessaa namoonni 3 maqaa ilma keessan seeratti dhiyeessaa jiruun hidhamanii doorsifamaati jiru. Muhammad Fantaallee bal'inni oduu kanaa qindeesseeti jira. Humnoonni tikaa murna biltsiginnaa miseensa maatii tokko keessa badii malee namoota 3 hidhanii jiraachuun himame. Miseensi maatii OMN dubbisee akka nuuf ibsetti obboleessa koo Naasir Muhammad jedhamu torban 3 dura qabanii mana hidhaa keessatti dararaa osoo jiran fulbaana gaafa guyyaa 30 bara 2021 ammoo Adaamaa ganda bokkuu 5 irraa abbaa koo Muhammad Kadiir fi obboleessa koo Yusuf Muhammad dhufanii manaa fuudhuun Adaamaa ganda 7tti hidhan jedha. Badii malee ilma kee barbaanna jechuun waraanni murna biltsiginnaa paatrooliin dhufe maatii keenya hidhuun nu naasiseeras jedheera. Miseensi maatii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii dubbise. Sababaan hidhaa kanaa miseensa maatii keessaa wallisaa Muusaa Muhammad humnoota tikaatiin waan barbaadamuuf bakka Muusaan jirutti hima yookaan isa nuu fidaa jechuun maatii hidhaa akka jiranidha kan OMN odeeffate. Naasir Muhammad godina Arsii magaalaa Asallaatti kan hidhame yoo ta'u, abbaasaa obbo Muhammad Kadiir fi obboleessi isaa Yusuf hidhamanii turtii guyyaa 5 booda guyyaa har'aa mana hidharraa hiikamanii jiru. Maqaa barbaacha artist Muusaa Muhammadiin kan hidhame obboleessi isaa Naasir Muhammad wayitii amma maatiin keessan abaa'oo 5 wajjin hidhata qabdu
isin shaneedham obboleessa kee Muusaa bakka inni jiru nutti himi jechuun reebicha cimaa irratti raawwatameen manhidhaa keessatti miidhamee jiraachuu miseensa maatii OMN dubbisee addeesseera. Murnoonni bilxiginnaa daldala siyaasa dhuunfaa isaatiif jecha Oromiyaan aanaalee adda addaatti maatii qabsaa'ota irratti gidiraa raawwachuu akka fala aangoo tursiifachuutti lakkaawwachaa jirti. Maqaa ilaalcha siyaasaa nama tokkootiin maatii guutuu irratti sarbama mirga namoomaa raawwachuun akka heera fi seera idil addunyaattis fudhatama kan hin qabne ta'uun miseensonni maatii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbisee dubbatanii jiru. Ayyaana Irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadii irratti gaafiin mirgaa uummanni Oromoo gaafatee kan yeroo isaa eeggateedha jedhan qeerroon baha Oromiyaa. Gaafiin gaafatames hamma deebii argamutti qabsoon jalqabamee itti fufas jedhaniiti jiru. Faayiza Eliyaas dabalata qabdi. Tarkaanfiin uummanni Oromoo irreecha irratti fudhatee fi gaafiin irreecha irratti gaafate kan yeroo isaa eeggateedha jedhanii qeerroon godina Harargee bahaa magaalaa Awwadaay yaada isaanii OMN filatane. Uummanni tokkummaan gara iddoo irreechaatti deemuun gaafii barootaaf ture irra deebuun karaa naga qabeessa ta'een gaafate. Kun martii sirna abbaa irree humnaan aangoo dhuunfatee biyyattii bulchaa jiruuf ergaa cimaa kaa'uuf waan ta'eedha jedhanii qeerroowwan kunneen qaama hayyootaa fi qabsaa'ota Oromoo mana hidhaatti ugguruun umrii aangoo isaa dheereffatu barbaadu kamuu Oromoon akkuma bara bulchiinsa wayyaanee tarkaanfii barbaachisu fudhate hunda harka kennachiisuu kan danda'u ta'uu diinaa fi firris beekuu qabaa jedhani. Uummanni Oromoo qabsoo baroota dheeraaf gaggeessaa ture keessatti kan gaafate mirga abbaa biyyummaati kan jedhan qeerroowwan Harargee bahaa ammas osoo boqonnaa haaraatti hin baane gaafiin uummanni kun gaafachaa jiru isuma yeroo dabreetii jedhani. Garee maafiyaa kanaaf yoo galteef asumaan galuu fi dandeessii jechuudha. Yeroo gabaabdutti Oromoon akka biyya isaa yeroo gabaabdutti akka irra dhangala'anii biyya keenya fudhannu akka biyya abbaa keenyaa dhaallu shakkii tokkollee hin qabnu karaarra jirra. Dhiibban isaan godhan gamaa gamanaanis waa hundaanuu akka gannu qabuu hin dandeenye Oromoon guutumatti mirkaneessa jira. Irreecha hora Finfinneetiif hora Bishooftuu irrattis dhiibban isaan godhan of duubaan hundee garuu taankii fi jeettii fi bireeniin isaan xamadanii oliin gadiin deemaa turan ummata nagaa harka qullaa irreecha abbee irratti gochaan isaan irreecha irratti nama harka qullaa irreessa malee waa takka harka hin qabne irratti ulee reebichi bifa adda addaatiin godhaa turan fudhatama tokkollee kan hin qabnee fi ummata harka qullaa qawweedhaa fi bireeniidhaan taankiidhaan doorsisuun kuni seeranillee kan nama gaafachiisu. Kanaaf ciccinee ni qabsoofna yoomillee duubatti hin deebinu gochi uummanni Oromoo irreecha fi sagalee isaa dhageessifatee hayyoota isaa qaqqaalii maleedhaa dhaqee iyyaafatee tokkummaa isaa itti agarsiisee hayyoota isaa achi keessatti illee abdii tole gamanumaan kan galateeffannuu fi kan nama gammachiisu ta'uu isaati. Walumaa galatti gaafiin uummanni gaafate hamma deebii gahaa argatutti akkasuma hidhaa fi ajjechaan Oromummaa qofaan waraana hidhateen raawwatamaa jiru hamma dhaabbatu qabsoon roga hundaan jiru cimee itti fufuu qaba jechuun dhaamanii jiru. Gama biraatiin hawaasni Oromoo qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru cinaa dhaabbachuu qaba jechuun yaada isaanii goolabani. Oduu keenya xumuraatiin hundeessaa fi gulaalaan olaanaan Maarsariitii Itoophiyaa Insaayidar gaazexeessaa Tasfaalam Waldiyaas ergaa viidiyoo mormii ayyaana